أجرهم بداسي ناف بلش جنة خيكاري دو أجرهم بداسي لا والله ما تأتي ما كنا عادي دابر وان مجرو وانت هندايو ربي في دوان تأف كوني عادي دا وانت نمت أقامو سنجرو الحمد لله وانا كفايانا كني ربي هي قالني أقو والله كفايا جالنجرو بيتي hinaaftuun seenaa nama balleessuuf jaalatti an rabbi tun arragaa dhugaa fedhoo sun jaaladhu nama si wajjin nyaate nama uffata tokko wajjin uffanne nama sin madaaluun qabu dhalaa takka tasigeessu ni jirti jee yaaduun yoo dhalaa durriyyee yoo taate malee dhalaa kashlabbee baalagizeen sigeewuuf yoo taataafatte malee ati dhalaa baalagizee miti ati dhalaa gizaa yookaan dhalaa yeroo fi miti ati dhalaa dhugatti sharafaa fi kabajaa qabdu nama warri isaanii kabajaaf maamusaan guddisee ijoolleen manaa beektaa amala ijoollee magaalaa amala ijoollee alaa wallaaluu dhabuudhaan yoo ta'e malee maamusaaf sharafni kan kee abbaan fadhi yoo siif dorgome tokko siin akka waliin qixxaanneen hin beekaanii maaliif akka uummataa suuraa keelaaleen dubbadhu akka uummataa suuraa keelaaleen dubbadhu akka uummataa viidiyoo teelaaleen dubbadhu waan si wajjin nyaadhee si beekuuf sitti dhiyaadhee si wajjin shirshirii deemee si wajjin taa'ee waan si beekuuf ati dhalaa feetee yoo dorgomte dhalaan takka akka Afrikaatti waan si caaltu natti hin fakkaattu kan immoo mooraalii guddaa kanatti booni maqaan kee bareedaadha yee والله الحمد لله لك قالني ربي ناقو yaa sagaleen keen dhagayamu hamtu takka sirraan dhagayamu waan tokko waan hammaattee toltee narra ejjatanii narra horrisanii sagalee ol kaastee nama duraanis hin dubbanne ammas dubbataan jirtu wajjin jirra Tumtu beektee waan facaafate haamata. Nama tokko yoo miite jajan namaa ooltee hin bultu harkarratti namaa deebiti. Ati namatti hin gafin malee namni sitti gafe hunduu waan haammatee facaafata waan facaafate haamata jedhani. Alhamdulillah kanatti wanti na gaddisiisu takka illee hin jiru walla. Uummanni Oromoo haa jiraatu. Rabbiin isaan haa kabaju. Anis akkasuma isaan jaaladha isaan kabajaa naaf jiraadha. Umrii naa dheeradha hundi keessanuu isin jaaladha walla. Uummanni noona bira nama dhibbaa afur maaltu jira sagalee kiyya kana seenaa fa'aa kaayyetti Oromoon wayiin jechuu barbaada. Rabbittis ni kadhe uummata kiyya dhumarrattis arguuf teessanii wallahi hohooyin tun booda waan isin taa'u teessu isin hundi walumaan agarree tuffachuu teenya namoota bakkatti dhiqatanitti hin goggoyfanne namoota bakka ciisan hanga halkan bari'uuf hin rafne namootni kuni booda dhuma isaanii walumaan laala dhumti isaanii akka hoomachaati hoomacha agartanii miti hoomachi tokko yeroo buf jee akkana qabatte akkanumatti harkatti nama hafee badaa miti wanti amma mamcoota irratti dalagamaa jiru kuni akka hoomacha ta'ee hafu shakkiin godhina anaatu isin jee hoomacha shakkii takkan godhina dhugaa rabbi amma akkana mamcoota natti gammaduun istaayil adda addaa irratti maxxaluun foot viidiyoo garagaraa irra poost godhuun suuraa garagaraa irratti poost godhuun daa'ima sii irratti akkasitti caffaruun kun hundinuu booda hoomacha ta'ee hafa naamana kanaaf waan tokko sitti hin dhageemini mooraalii keetiin booni Zeynabaati waan tokko sitti hin dhageemin bataa jee nu wajjin taphadhu nu wajjin kophii akka feetetti ayyee sitti hin dhageemin sitti hin dhageemin sitti hin dhageemin ayyee see jira. Abshir nasraate namaa miti wanti hin dabarre hin jiru. Dabadhu amma giftii kanaaf Oromoo koo achi deemaa taphii godhaa fi akkamatti dalaga mana jirtaa?
لا بكي وجي جرا بكي وجي جرا. اوكي اكسر عليه وزينب بايه اكسر عليه بليس ايه اكسر عليه بريتي اكسر عليه Ina ragu. Rabbi lakka ragu marran bareeyyan. جرتا تكلس كم أشتي قليس بريد انا برضو فوقيسي ناتس إن شاء الله وربي جدي. عشان أبغى ندفتو خرا أمريكا سنة جدية مقابلة أمريكا أشوف كي سينجلي ولد مالي نام ندفنجر أمي. هم سينجلي مالي نام ندفنجر إنجراني. بيخان إيه أما كم سينغورا ترى سينجلي هم بك ولا كارما ربي نفيد ديمنا مال غورانو كارما ربي نين أبتنو جري أبتناتي إن شاء الله. سينجلي ما متورين جواز نربا بك أنا أفيروك يا فديتي نفاتي. سينجلي وري جارسة جواز نرفا وري دايما جواز نرفا خنين كم نس نرفا نما وندا فتن تاب يقولوا ناديستاني نمبر باكس تاب ممكن أقوله سينجلي أكمل أما يوني دلقان جرتو أما والله ubarraan qabu wallahi sobu ubarraan qabu an bakkee hojii jira wadda bakka hojii dhufee nuun galle bakka hojii jira wallahi. Okay, jamaa maal seeti achitti Zainaba wanti guddaani itti raanfachuun qabdu maaliif carraa mataa keetii irratti fayyadamtu qabda waan ta'eef siif namni biraa adda waan godhuu qabdayyee godhi waan godhuu qabdu. Okay. Inshallah wallahi berii hundumtuu guyyaa eeggata malee berii yoo rabbiin riskii ta'e as keessaa fite guyyaa eeggata malee waa'uma sababee rabbi as keessaa si baasa. Maa hin deemne fakkatti jedhan malee hundumtuu guyyaa eeggata ta rabbii malee ta namaan taatu. Inshallah guyyaa marabbii keessaa nu baasee deemna wallah. Hin baata inshallah rabbi wajjin taa'ina waa himachuu baay'isaa dhaabbata baqataa waa gaafachuu baay'isaa seegalee. Inshallah wallah. Yaa iyyannaa garagaraa. Inshallah kami yoo rabbi nu laaffise jaluma deddeemna. Ni laaffatti. Wallahi rabbi nu haa laaffisu hunda keenya. Warroota as keessa jiru hundattuu inshallah rabbiin as keessaa nu haa baasu biyya baqaa kana keessa. Yaa hunduma keessa nu rabbi inshallah ni baatanii abshir. Wallahi inshallah rabbi jedhe. Kairoon hin dhufa amma bara 2024 ji'a amma ji'a ja'affaati ji'a 4 booda hin dhufa inshallah. Walla ziyaaraa mukoota yoo rabbi nu agarsiisee walla garraa yookaan bilbilumaa wal bira jirra. Yaa inshallah ziyaaraa fi osoo hin taane dhimma wayii tokkoon qaba. Sanifin dhufa. Anu na arguudha yoo anu baay'ee akkas waan dirre akkas asbabaan fakkaatu. Yeroon ba'uu deemu yoo ta'e malee yeroon gara naas deebuu deemu namoota ta'e yoo
في يامي كسولا والله ربي سياب إن شاء إن الله شاء الله كانوا اللي وربي نجراتي سي هنگ سني أزرع نتاي إن شاء الله ربيني نجان سيافيدو إن شاء الله بكتي إن شاء الله إن شاء الله أمتك أشتي مصراية ربما سوكوسي سبيشالين كيبنا في زينب بعدا تبنا مي بنام نبنا جين كايرو شالين في اللي ناخنا جين أشياء كنا فلوس كسبك إن شاء الله وارك زينب يا ركون أبو أمشيري mana cuma kita dendmo warung asli beragalta mana jalasan لا manuma durani sanjira cuma jirta oke nah mana kayak bareda dah achuma jirra isa deemna itti kaakina asuma keessa gangalas judha warri mana yoo sirra bashte maal goota jijjiirtaa uummanni bareedaadha waan irraa irra kan qabu laa manni yaa'iin qawwee dhugaadha lakki yaa'ii takka illee hin qabu ashangulliitii boo'insa azalatti hin ergina tokkokin naadaba waan ta'eef ashangulliitii boo'insa azalatti hin ergina yaa waan fiitii galatoome abibti ma warri akkasittan jaarsan qabu siin jedhani ma maali Zainab maal taate waye waan dhufii galatoome waan dhufii laaju golinaa guutte galatoome waan dhufii qaalitii eenyusin waan ofiidha waan dhufiiti galatoome wallaahi waan dhufii jiraadha waan isin naan jettu walla meeti yoon boo'e yaaran boonne ani kana booda imimmaan kee akka hin dhageenye cufii baay'ee wasanillee ayyee waan dhufi laa boo'aan jiru wallaa maaltu gochise maa waan namni narraa du'e fayyaa qaba alhamdulillah fayyaa argachuu kiyyattuu ni gammada wallaahi kami takkana sin argatu Seriyaadete? laa waan dhufiittu hin boo'ini maali naan jetti ani hin boonnee jedhaanii jira waan gaarii sin jette laa namni yeroo nama dhagama malee yeroonti hundumtuu wanti hin tarre hin jiru waan rabbi sababa godhee fideefuu hin beekamu alhamdulillah jedhanii fudhachuudha wallaa waan hunda keetuma abbaan fira waan tokkotti hin jinqamin ayya wanti hundi ni sirraa hin jinqamin inshallah nagaya fayyaadha akka moromo asraafoo amma achi dhufee na kan isaa kam jette umman kee biyyee jirtaadha naan taatu achitti ana jiggistee kanatu Zainab achitti maalaati duraanuu bira osoo hin gaafatin dhuftee berkarruma quutaa Zainab mufiroo eessi jirta koottu mee amma nama sanuu naan jedhu dhabeeyyu Bifti di abshir wallahi ni dhufa urab wayne ni dhufa amma dhufeen jechuudha dhufee sargi ajaa'ibaa achitti naa gootame qaadima tokko qaadima hedduu na gaafachuu keessaa filadheen hanga ammaa murteessine keessaa guurradheen tokko murteessee sitti fida silaa faamilii suma qabaachuu haga ammaa filanne jaarsa
Speech challenge guutaa abaaboo guutaa. Geemi taphadhu bileessi yaalcha. Sultee filatoome. Sigale. Agamman filanne natti wal mare natti heddummaatee bakka silaaluu jira hunda lafa. Osoo isin onnan jedhin speech challenge abaaboo osoo hin guutin isin jalaa qophiiwwannoo ta'e. Gafiroo guutaa speech challenge giiftiilee kanaaf please alagaa hojii taphachaan jirtu anaa wajjin ani rakkoon qabu moomees rakkoo tokkoon qabu wani si wajjin wallahi yani mata makiyya xiqqoo firii gochuuf asirra dhufee ta'a malee wallaa giifti fi miti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Asii banani akka isi namoota ni qixaatamaa fi sirriitti moosisaa waan fedhe ana qixaattu. Na qixaattadhu akka giifti sii kanan okay? Wayyani bennama adabeen beeku dhugaa. Dhugaa walla nama adabeen beeku jechuun hin sodaadha nama adabu sassanuu yoo nama beeku taate nama yoo nama beeku taate malee nama hin beekne sanuu natti ulfaatan jedhu waa takka. Akkanuma see taphadha malee. Dhagee distii mataarra kaayyadhu na saddaaraa matatti dibadhu na fuulatti. Naan jai. Wallaa guyyaa takka akkas godheen beeku nama guyyaa takka akkas godheen beeku wallaa. Rakkoon qabu ana akkasii ta'a godhadhu natti bari deeme nama hunda akkasii godhe. Yeroo mani giiftii sii kanne mooraalii uummata keetiitiif itti tola sii galee. Maaliif distii baachisa maal? Maal qaba distii baadhadhu miiltara jooni maanyaana kaayyachiisi bakka ani jiraan fuula biraan irratti baasi uummata taphachiisi. Bakka kana malee yoo si mooye akkasii godha akka filtarii kaayatta. Takka silaallee bu'aarra. Taate bakka. Akkasi maaliif warra enjoy sitti godhuu sitti gammadu sirri si taphachiisu. Yeroo laayifii geema taphattu hin sodaatin yoo mo'atte qixaati nama sirriitti qixaati. Jilbaan deemjayin maalis birin kee hojjedhaa jayin. Bakka kana malee speech challenge habantan wallaa ni adabaa namatu as jalaa komintii naan jedhee kolfee wallaa. Amma kuma shaniin na si'aama wajjisanii siif kottaa mana banadhaa qabu. Rakkattee waan kana barreessitiin beekoni. Kun amma kuma shaniin na si'aama wajjisanii siif qixaatama. Bakka jabaadha. Kuma shanii miti jarri kiyya. Kuma 10 iyyuu fidani. Yana. Taap godha. Anillee taap godha. Taap godhanii adabnaan. Garuu artistii adabuun natti ulfaata. Waliin nyaadhee wajji dhugee natti ulfaata dhugaa. Ijoollee qaba yeroo na qixaatte maal qaba duraan walitti qoosna yeroo jirru. Amshee rakka. Gaafii si gaafadhaa yuumii afachaa jaarsa kee wajji sirbitee turte. Akkana kunoo. Akkana laa kunoo ammaa eeggat amma fidatti. Inni naafin yeroo siime inni naafin. Sultaan lallaana kolfisiifte. Qabamtee moo qabam. Kolfisiifte sultaan. Ittiin yaadne. Warri waan biraa haasoytani dhugaa dubbachuuf Nasraan gizee isa waliin baaste san na bira dhuftee eeyya manarraa fudhattee rabbi isii haa kabaju haa ulfaattu ani waan biraatiif miti wajjin hojjechuu barbaade viidiyoo naan jennaan ayyee ni eeyyamee fi waan biraatitti fudhatina warri kuwwan. Kuyin bii maarree teessanaani na rakkistee. Maal nama wajjin jiramti maa maraataati. So geeffadhu amma riikaardii godhachuu dandeessi beektaa garri isaan tuni. Itti himna seenaa sirba sana akkatti wallisne itti himna. Garuu si mo'achiisan jiran maal goonare? Maal jechuu jiran si bira? Speech challenge hin dhufne bira speech challenge nama wachiisa akka yoo gaafii barachuu barbaadan deebiif gaafiif deebidha.
dhugaa rabbi Zainaba bugwarte yookiin immoo gaafa sani waan baay'ee nu jechaa ture meediyaatti beektaa gaafa sirba san baasne ajandaa guddaan nurra ka'eemti ni agarta. Kanaaf reedii irratti dhugaadha. Nama tokko fakkaachuu mala namni yoo walittis kalaa'ee namni akkuma ta'etti fudhata beekti akkuma yaadetti fudhata. Sirra tarii kana. Keessa namaa kan beeku rabbii tokkicha. keessa namaa kan beekuu fi nama si dhiyaate qofa. Siingalee. Kuma lama. Ispi challenge maal dhufuu didee sila? Balleessi ergadhu. Anas si erge moora lachuu ismaatu na erge. Anatu si erge am. Ta'e galeetu. Ispi challenge irratti bareeda sila. Taappi godhuu didan na bira taappi hin qabu kanaaf. Sirri taap godha akka warri na bira jirtan. Taap godha challenge naa dhufu. Zainaba fataa goonee gadhiisna bakka taphachiisee kofalchiisee ni gadhiisa. Isinillee isin bashannansiisnee gadhiisan. Jaarsa kiyyaa wajjin taphattee anaan jettee jirti. Sirba jaarsa kiyyaa wajji baaste yoon si moo'ee si godha. Kanuu berda gadde gadde kara fidan. Moo dhugaa. Kan sirba kukkutanii fidan. Magartuu yaa bifti. Akkamii? Maa waasi qofa hojii sirbee si malillee gaaddisee olillee sirbe gaaddise moo intala taan mijayyoo taan? Akka kiyyaatti wajjin hin bareechine reessi. Yoo sani kaa bara meeqaree bara 2017 bersun. Hin bareechi. Ati maal guutee bareechite? Sirriitti leenjise waan na godhe reedi. Yoon jeen gatta achi deem yoon jeen as deema na rakkise baay'ee wanni viidiyoo gaafa sanii yuutuubiin qabu mini beeyta. Zainaba. Hin qabdu yoo sanatti. Inni nu yuutuubiin qabu gaafas ni beeytaa mini? Hin nagaa. Inni qaba inni kaamma gizee bara 2019 hin qaba san duraa qaba. 19 itti barka taphanne nuti. 19 isaa? Oh magartuu iyya bareedduu. 19 beeru. Okay. Garuu akka malee kaameeraa sodaatu ture gaafa sanii tolchaa dura fiigaa ture. Tolchaa si waraabee sil? Tolchaan nu waraabe bar tolchaa seef. Amma qabdu kun amma ispichaaleen keessi dhufa. Ayyee amma na bira taap godha. Mallattoo tiktaakii kan akka ispichaaleen dhufuudha. Ammoo uummanni irra koflaamu cugta'uun waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa beekuraani nama qabataa hin beektamti kalama badaaman hin jiru. Yaa Samiir bakka har'a seenaa bakka ati firoona qabdee jirti arraaboo qabamte naan jirti. Jaarsa kiyyaa wajji wallistee gaafii si gaafadha yoon si moo'ee gaafii sirrii naa deebisii naan jechaa jirti. Godha. Ispichaaleen kibanaaf Jibriil thank you. Galatoon. Yoo akkasii taap godha sirriitti. Wayni namoota meeqa taap godhu jiranii beekanii? Wallaahi nama meeqa lalachuu kan nama 9 taap godhu jira kan nama 100. Maal jechuudha yaa lammii yaa sababa? Tiyaa. Jibriil galatooma abaaboo warra kanaa jirtan tiktaakii warra kanaa. Tajaajila nama 100 jira akkamitti taaptaa hin godhu? Godhuu jiran garuu namoota muraasaa godhaa jira nama hunda osoo hin taane. Gacha bergee geemii taphatatti jirraa beeku. Gastii miti. Kaaruyee xiyyaadha firoo jaa tokkos jala. Ati mana jala jirta mo'aadha firoo jala jirta kaaruyee xiyyaadha firoo. Ana bira jirtu ati firoo. Fiisillee akka chaalenjiin. Magartuu bareedduu. Inuma si jaalatan haadha firoo dhiirti barkoomanti si jala balleessiti anaa sifu.
تفود أنس قالتوما جبريل ما قرتو mal boma wa indo setan injira abba firao la goyi na gaber ai قالتو ما قرتو اسبيتالن كن دفان جرو على فرو مالي فكس ويني أنا فودو فيجم أنا سيفودا kino do أما اسبيتالن كي بنا يشتي رئيسي سودين كنا ركبا انتلاتي سنة واردو ديمتي أبا بوكو دا صديقا ai injira ma wa kudana rasa namni kudha sadi idilii kana waljala namni qabtan namni garagara takka dafa gari na idilii takka qofa kantani kudha sadirra onni na kana yokon guta injira nam asadi inde anu jala dumu demti wallahi dafa keleto ma wala dumatte baka dumatte jir keleto ma ula gefatu bakan banani ta ajira la ilaha illa rabbina sattat etti gudda kana lench amale ni mun siran tawada to kara dai masiri gudda ruga etti ki abtare di amale ni laleti ni rati marianna fat laleti etti gurgudda kana irratti lalla hin beekamu yookiin kitaabni bira sii kennuu danda'a. Taappiidhaan kan himamu kun Akka himamu akka ilaallutti abbaa biroo kennee makan. himiif bareedduu koja viidiyoo qarshii maaliif Itoophiyaa kun dhibba Waan dhiisna galatoonni. kuma lamaanii maa no hinimu diini icciti yoo hime amma seena ban silaara qabdi taani deema akkuma wayyaaree jaartii tanaa dhabuu jettanii Hunduu erga. Wayyo. Ammeetti waanuma biraa si adaba. Waan biraa si adaba masaan hundatti baay'ate waan ta'eef waanuma biraa si adaba. dhugaa masaanuu si baay'attee mee Baay'ee rabbuun Zainaba zala anaa fi abbaa firoo kiyya darbee rabbiin as keessaa baasu. inshallah du'aayis ni goona wallahi rabbi sina alaafisee rabbi nagee achi keessa hojjeessinaa baasu nasraatiin nagashi wayya haadha biroon Amma qixaatii wanti fudhattu kuma shaniin hin jenne akkaan kolfina. kuma shaniin hin Filtarii godhuuti iyya akkanumatti. dhagee kuma shaniin Isaa miti nimnu isaa miti waa'ee isaati miti. no qixaatuma kaanuu ka filtaraa kuma shaniin siin hin jenne qixaatiin hin guutamne haadha biroo kuma shan yoo sii guutamne qixaati kaa dhaqa Kuma shan tajaajila fi nama kumaaf nama kuma dhibba shan tune kumaaf dhibba shan tune jala jira kuma shan kutaa bilisa akka isin adabu. Mi'a warri kolfuu barbaadan kun shan guuta. Anis kolfuu fedhaadhaa qaburraa. dhugaa kofalchisuu barbaada haadha biroo anillee si kofalchisu Idduma lamaan kuma shan jedhe durumaa. okay Taataafi nuuni guutanii jiru soonni biroo jaafaate. amma maaliif taabtaabii natti keessan isinatti qusattan nama dhibba shanii taabtaabii qofanirraa qusachuun gaariidha ree biyya lafaa nasraa sirba kennuuf sirbuun Taataafi godha jabaadha keessatti. sirba isin sirbaa isin sammuun akkam isin taate abibi sirba kanuma sirbuu jira nasraa gaariitiin wayye ani warri koomantii kun yoom koomantii yeroo tokko dhiistanii taabtaabiin arguutame
yeroo tokko koomantii dhaabaa taaptaatti naa godha. Akkasii galatoomaa. Akkasuma koomantii dhaabdanii jirtan laalamoo. Yes, thank you. Galatoomaa hundi keessa. Galatoomaa. Galatoomaa. Godhaa jirtan. Dafa kan moosisa yookiin asirbituu yookiin filta godhinuu fi amma onnee takka yoo kan talis bichaaleen keenyaa bantan kolfisiiftuu yookaan bomboo ililli saddeet ililli saddeet guutaa. Tapuu qofaan haa fannisan nama ta'uu qofaan. Muhammad Waalaikum Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Agarree. Isbitaaleen gibbana ililli kana. Namni afurii kan jira namni afurii. Galatoomaa hundi. Jiru tafilee godhaa. Kuma 90 Namni tokko xiyyaa haadhaa guutame. si guutame Zeenab. Hin qabane dhiis. Inni guutame banii jira. Hin guutamne miti. Guutan. Okay, kuma shan sii kanuun fara Zeenab baay'ee laasti geemii taphanna, okay? Anillee ganama karaa deema imaltuun deema. Kuma shan guutan kuma lama jala. Kunoo kuma shan sii. Ayyee rakkoon qabu. Yaa waan bakka adamee baasta. danda'a deeffadha. Nasraati hayyoodha wallahi. Thank you so much. Wayye. Mata fikirin mata jarala. Ada Firo. Zainab. Zainaba. Zainusha. Network si kabe miti. Okay, bareeduti anagee anaaf boli. Inagamu Nasra. Amma siin dhagaya. Networking gisee tokko na qabe. Ayyee bareeduti anagee anaaf boli bakka ishee wal arginaa. Halkan gaarii tisbaala khair. Ayyee isheeti jabaadhu Galatarraa. Ayyee cha nagaan buleetis. Ayyee bareedu. Zannati fataa jee okay? Ash. Ayyee rakkoon qaba. Ayyee cha. يا ربي قلني خيتي نورتي أرجومتني ما تنتهي لكون في النوغدي تنتهي أما إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على